Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyyaa malee yooyyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya jalqaba. Oduu saniif dhiyeessin keessa Gambeellatti uummata nagaa kan ijjeesse humnoota mootummaa taa'u Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa mirkaneeffachuu hima. Namoonni nagaa 50 ta'an erga to'annoo poolisii jala oolfamaniin booda karra komishinii poolisii irratti akkasumas daandiiwwan magaalattii irratti murtee seeraa malee ajjeefamuu isaanii. Beelaaf dheebuun miidhamuun uummanni Itoophiyaa irraa Keenyatti baqatan. Namni harma kan dhufu man 350 mani 350 irrumaan daramuu jira ebeluu dhibiin qabu namuu cufayyuu naasurree gaddaa. Beeltii bakka hedduutti nama miidhaa jirtu Finfinneetti akkasumas nyaata argachuuf waan haati tokko taate sagantaa keessa dhageettu kanaaf oduu dabalatan waliin tura an asli galgalo. Nu dhiyaadha oduuteen jalqabaanii Gambeellatti waxabajii dabree humnoonni nageenyaa waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Gambeellaa deeggartan jechuun namoota nagaa ijjeessuu isaanii mirkaneeffadhee jedhu Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa. Ajjeechaan namoota nagaa kun erga hidhattoonni magaala gadhiisanii bahanii fi magaalaan to'annoo humnoota nageenya mootummaa jalaatti deebi'een booda waan ta'eef kan itti gaafatamu humnoota nageenya naannichaa jechuun itti gaafatamaan Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa damee Gambeellaa obbo Abel Adanee nutti hima. የተለያዩ ግድያዎች የንብረት ወረፋዎች ውድመቶች የአካል ጉዳቶች ሳሚቻ ፊ ሚዳወን ቃማ ገራገራ ነሞተ ነጋ መጋልቲ ኬስ ጅራተን irratti raawwatamuu isaa odeeffannoon erga nu qaqqabeen booda qorannoo gaggeessineen namoonni nagaa ajjeefamuu qabeenyi saamamuu fi miidhaan qaamaa qaqqabuu mirkaneeffanneerra akka qorannoo keenyaatti qaamoleen kana raawwatan ammoo warra waraana sana irratti hirmaatan Abaawoshanee adda bilisa baasaa Gaambeellaa humnoota addaa poolisii idilee fi milishoota Gaambeellaa akkasumas dargaggoota kana tumsan ta'uu komishinichi qorannoo taasiseen mirkaneesseera. Hidhattootni Abaawoshanee fi adda bilisa baasaa Gaambeellaa magaala gadhiisanii erga bahanii booda humnoonni nageenyaa naannichaa tarkaanfiin fudhatan tureera. Tarkaanfii fudhatan kanaaf akka sababaatti ka dhiyaate ammoo isin hidhattoota Abaawoshaneedha. Meeshaan akka mana keessan keessa jiru odeeffannoon nu qaqqabeera meeshaa dhoksitan baasaa jechuun yoo xiqqaate namoonni nagaa 50 ta'an gara karra mooraa keessa jiraataniitti gadi baasuun yookaan ammoo erga to'annoo poolisii jala oolfamaniin booda karra komishinii poolisii irratti akkasumas daandiiwwan magaalattii irratti dhuunfaaf jumlaadhaan murtee seeraa malee ajjeefamuu isaanii komishinichi qorannoon adda baafateera. Haaluma wal fakkaatuun hidhattoonni Abaawoshanee fi adda bilisa baasaa Gaambeellaas yeroo magaalicha keessa turanitti namoota osoo daandii irra deemanii argan nutti dhukaastaniitu jechuun yoo xiqqaate namoota 7 ajjeesuu isaanii mirkaneeffanneerra. Ajjeechaawwan kanneen alattis namoota nagaa irratti miidhaan qaamaa salphaaf cimaan saamichi qabeenyaa raawwatameera. Namoonni nagaa murtii seeraa malee ajjeefaman harki caalu humnoota mootummaatiin akka ta'e gabaasni komishinichaa mirkaneessa jira. Odeeffannoo kana qaamolee mootummaaf dhiyeessitaniitu deebii akkamii ammoo isiniif kennan gaafii jedhu akkanaan deebisu obbo Abel. Gabaasa qorannoo kana qaamoleen mootummaa naannichaa fi federaalaa dhimmichi ilaallatuun hundaaf har'arraa kaasee raabsamuuf jira. Kanaaf qaamoleen isaan ilaallatu gabaasni kun erga isaan qaqqabee booda hojii itti gaafatamummaa mirkaneessuu hojjetu jennee amanna. Reefi namoota ajjeefamee kunin humnoota nageenyaa fi poolisoota naannichaatiin konkolaataa fe'umsaatiin walitti qabamuun bakka hin beekamne geeffamee jumlaan awwaalamu komishinichi maatii miidhamtoota jiraattotaa fi namoota ijaan argan waabeeffachuun gabaas. Kan malee maatiin namoota ajjeefamanii reefi akka kennamuuf gaafatanii dhorkamuu komishinichi kaase. Ayyaana Irreechaa guyyaa galata ta'uun alaatti waltajjii aadaa fiduudha akkasumas tokkummaa cimsachuu kan malee hirmaattonni biyya fi alaa kan irratti argaman waan ta'eef hawaasa turizimii fi madda dinagdee guddaa ta'aa dhufe. Magaalaan Bishooftuu jiddugala aadaa fi turizimiiti. Qabeenya uumamaa hawaasa turizimii qabdi cinaatti Irreechi Arsadii achi kabajama. Kanaaf magaalattiin waggaa waggaan cidha guddaa qopheessuun beekamti.
Obbo Gabree Dhaabee hojii gaggeessaman qopheessaa magaala Bishooftuu cidha kan irraatti keessummaa agama keegan BBC dubbata. Cidhi guddoon waggaatti yeroo tokko Bishooftuun qabdu ayyaana irreechaati. Asaniif immoo akka magaalatitti qophiiwwan garaagaraatu jira. Keessummoonni dhufanii keessummaa baay'eedha, keessummaa guddoodha. Biyya keessas biyya alaatirraas sagantaa kanarratti hawaasni bal'inaan hirmaata. Miliyoona 7 miliyoona 10 gidduutti uummanni tilmaamamu dhufee sagantaa ayyaana irreechaa horaar 3 kanarratti hirmaata. Magaalaa Bishooftuutti kan jedhu tilmaama of harkaa qabna. Lakkoofsi uummata gangahuu gar magaalaa isaanii deemuu kana simachuu fi qophii bal'aa taasisan kan himan Obbo Gabreen bu'aa dinagdee ayyaana irreechaa kana akkanaan ibsa. Bu'aan dinagdeedha. Ayyaanni kun qabu guddaadha jennee duruma magaalaa kanaa fi kana keessatti bu'aan akka magaalatitti dinagdee magaalatti buusu hin jira. As keessatti immoo namni dhuunfaadhaan maal argata yookaan dhaabbanni dhuunfaadhaa dhaabbanni kamtuu daldala keessa jiru maal buufataa kan jedhu hoolaalee dhaabbileen hundumtuu kan gaafa sani asitti tajaajila kennan tajaajila idileedhaa duraan kennan caalaa tajaajila ho'aa ta'e kennu jechuudha. Maamilli waan baay'atuuf. Kanaafuu magaalaa keenya keessatti hoteelonni argaman kun riizoortiin argamu kuni warri birootis gaafa san maamila bal'aa argatu fayyadamu guddoodha jechuudha. Kan biraa fakkeenyaaf uffata aadaa haa ta'u bal'inaan daldalama gaafa sanii namuu bitateetuma namuu uffata aadaa ofirraa qaba namuu waan aadaa fi eenyummaa keenya argisiisu ofirraa qaba daldalli kun bal'inaan deema. Kanaafuu warri eenyummaa fi duudhaa keenya waan argisiisuu danda'an qabatanii dhufan gaafa biraa caalaa waan hoggaatti galii argatan caalaa guyyaa sana ayyaana kanarraa argachuu danda'u. Akkuma hojii gaggeessaman qopheessaa magaala Bishooftuu kun jedhuutti hoteelonni manneen daldalaa fi tajaajilli garaagaraa yeroo irreechaa kana gabaa guddaa eegatu. Alex Badhaasa maneejara waliigalaa Pyramid Hoteelii fi Riizootii faayidaa irreechi gam dinagdeen qabu akkasiin dhuga ba'a. Faayidaan dinagdee ol ka'aadha. Akkuma beekamu namoonni dhufan hunduu nyaatu hin dhugu hin bashannanu. Kanarratti ammoo isa dura ture irraa yoo madaallu garaagarummaa guddaa qaba. Akka galiittis yoo laallu galii guyyaa san argamu isa guyyoota biraa jiran irratti yookiin waggaa tokko keessatti galii jiran irratti adda. Daldala magaala Bishooftuu kataan Obbo Lamaayyoo Balchaa torbaan irreechaa namoonni dhuunfaa dhaabbilee fi magaalalleen yeroo galii targatanii jedha. Galii irreechaa dhimma sagantaa ayyaana keenyaa kanaan wal qabatee argamu galiin magaallis argatu namoonni dhuunfatis argatu hannullee argannu waan guddaadha jechuudha. Galii guddaatu sassaabama torbii irreechaa kana keessa waan ta'eef galiin gaariitu argamaa jechuudha. Dhaggeeffattootni ammoo gabaabaa addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii godina Shaawaa Lixaa aanaa Dabargaatti balaa tiraafikii kalee uumameen lubbuun namoota 19 yoo dabru namoota 28 irraa miidhaan qaama cimaan ga'u poolisii naannichaa hima. Balaa kanaan dubartii ulfoo haadha deettee fi daa'imisii dabalatee miseensota maatii tokko keessa namoonni 5 warra lubbuu dhaban kan keessatti argamu. Pireezidantiin Raashiyaa Vladimir Putin bulchiinsota 4 kan Yuukireen irra citanii Raashiyaa makaman mirkaneessuuf eegama. Guyyoota dabran bulchiinsota kan keessatti riifarendamiin uummataa qaama Yuukireen ta'anitti fuufan yookiin ammoo qaama Raashiyaa ta'u irratti murteessuu gaggeeffamaa ture. Yuukireenii fi warri lixaa riifarendamiin uummataa sodaachisuu fi humnaan gaggeeffamaa jechuun balaaleffatan. Boon ammaa gan sadiif deemaa jiruun uummanni horsiisee bulaa horii isaanii dhabanii beelaaf dheebuun namoonni hedduun miidhamaa jiran. Beelaa fi dheebuu baqachuun namoonni dhibbaan lakkaaman godina Booranaa aanaa Miyoo irraa gam keenyaa baqachuu aangaa'onni himu. Namoonni kunneen Amkaawuntii Marsabeetii naannoo Uraanitti qubatanillee rakkoo hedduu keessa jiraachuu himatan. Anjaarso alaaqati beela dheebuu qaba tanaaf baqadheetti harma kan dhufe namni harma kan dhufu man 350 mani 350 irrumaan daramuu jira ebeluu dhibin qabu ani nama beela dheebuun basitee namuu cufayyuu naasuu reegadhaa kaan kara namaa nama kiyongoosii reegadhaa kaan kara waaqatii eegee harma kan quban nam torbaan tokko jirra horiin hin jiru horii lakkisi bineensi raasalleen miishoo bineensi raasalleen gowwanni gororrii sololii alleen tokkolleen hin jirtu. Namaanuuf sodaannee baqannee harma kan dhumne namni akka ciqamaa jirullee ni jira garaacha mumtan akka eegii onanaa gafanaan dhufe waa faan buusanitti hin jedhani haamumtan wanni sun yaayyoo baate amma waan tokkollee hin qabne haamumtan garaacha akka lubbuu jirullee ufuma ciisa namni horii wa gargaarata horiin hin jiru. Ayya gargaarsi dhibii waan gargaaratuun dhibiin qabu namni gurraachinuuf iyyuu mataan namaatu akka badii jira. Maqaan kiyyoor Giyoorgii Alaheeti. Humna gudurooyinti dhumne Itoophiyaa dhumne loon cufnu dhadhaatanii oolaamanni cufnu irra obbaatee harreelee irratti obbaatee waan dhaaffannu hin qabnu ijoolleen dheebuun lafa nu baddee sagaleellee hin qabnu adoo qabaannillee adoo bitatanii barbaadanillee waan dhaabannuun hin qabnu dheebuun nu obbaafte naani amma hunu garan taakkinee garan baqannee jirra.
musqulaan moo baqannee musqulaan moo maa farmte teen waa waaqee afaan nu buuse fuyyo hadaan teen guddoo liqimsaallee nu daran isitaan gara gaggaba baane beelin baane gaggaba yaayyuu baane liqimsaallee nu daran waa waaqi nu kenn ayya ani alafe buru jedhan an baqadhee dhufee kardhabe saadhabe waan cuudhabe nama malee nam gurraacha baqadhee keenya taake taabuun dheebuu sabeela tanaan naan dhufe ammoo aduun eeganu balleessite akkinna jirra da'u tokkollee hin qabnu adoo bokkeellee roobee bokkarreemnu aduullee raafuutti hin jiru kiyya jaba jirra. Bulchaan Laatakka Abroob Duubaa uummata kan simachuu dubbata. Haa ta'u malee deeggarsi atattamaa dhaqqabu baannaan uummanni naannoo isaatii fi kan buqqa'ee dhufeelleen rakkoo hamtuu keessa galuu danda'a jedha. Har'a namoonni 50 uummata kanaatti dabalamuu fi haali isaan keessa jiran akkanaan ibsa. Buni jajjabaate fuula cufanuma cufa jajjabaate aduu fiteenne kenna boonnu kadhibiin daangaa irraa gama Itoophiyaati godloonitti cuftiin booranii cufnu baafate. Booraan kan baafate waan dandeenyuun qarqaara. Waan qara wanni nu harka qabne bisaan diqqoo haroo tokko harka qabna bisaan sullee fooqqannam warrum kan waliin fooqqamne amma raayyaan tunuyyuu amma tiitunuyyuu amma borii iftaanii achi amma bisaan dhunnullee meeshoo hin qabne. Warri kunneen yoo atlaaltu madhamaatiin cuftana jaarsi laafaan cufkana madhamaatiin didiqqoon tunin lafti nu dhibi qabdi namu waan itti kennin qabu ammoo ka gaaddisuu fiiti baay'ee agasillee hin ga'u fakka aduun guyyaa kana callaayyuu hankee deeme laalu akka isin itti baata akka dhibe ka daa'imni sun danda'e irra namni ka jaarsi laafaan minciisu danda'ee minatti fula ciisin qabu namgariitti ka harma kan gad dhufe ka waan akka misoosii qabu jira warri kun saani guyyaa kanlee harma kan gad dhufe kulleen yaa warche kaptochee lalaalee argee na ripootii warranatti hin deebine jaarsi tokko kalee harma dhufe laale mata waliin qabatu ilkeen laaluu dadhabee ka'ee bira deeme ilin qabeedhaan wanni suniin suukii waan akka finnoon nuun baay'ee nam dhibiillee irratti yaayyuu argine warri guyyaa kana health department illee kan dhufe laalellee yaayyuu arge qarqaarsi gar qorsaalleen warra jiraachuu male warri kun arma danda'e namni deemee dhaqee harree dhaaffatullee hin qabu warreen qarra gaafarra jiruyyuu cuftee alattee robbaate bisaanuu arma deemee duddanachi warabbachuu hin danda'u hojjatti sappilaanii arma qarqaaranii malee hawoolaa horiin cuftii namni cufirra hobba'e kunuyyuu kaan kee jiru waan inni kee jiru natti arga ufiyyuu garaachan jiru. Finfinneetti hayyoon beeloftee jedhan tokko masoobii buddeena isaanii gurgurachuu fi karaatti ba'an aadde Habtaam Sanjaa'oo jedhamti. Dhalattee ka guddattee godin Shaawaa Kaabaa aanaa dharraa magaala Gundoo Masqalaatti. Amma manguddoo ganjaa 3 hojii qonnaatiin nam jireen fooyyee qab jiraachaa turan himan. Ergasii naannoo suniitti sochiin hidhattoota jireen rakkisaa itti godhee fi saamichaa fi darara dadhabnaanii waxabajjii akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2013 qa'ee isaanii dhiisanii maatii isaanii waliin Finfinneetti godaanan himan. Abbaan warraa koo waan dhukkubuuf naaf hin taane nan dadhabe. Anis abbaan warraa koos karaatti baanee kadhanna. Ijoolleen kaan mana namaatii uffata miicu. Abbaan warraa koo ijisaas baay'ee hin argu. Karaatti yoo ba'e xiqquma turee achitti hirribni isa fudhata. Yeroo dharraa turre hojii qonnaatiin waan jiraannuuf masoobii keenya keessaa buddeenni dhabamee hin beeku. Amma erga Finfinnee dhufnee garuu buddeenni nyaata si'a tokkorraa hafee masoobii keessa buluu dhiisii kan si'a tokko nyaatamuyyuu eessa argama. Masoobii kana suphee manan kaa'e buddeenni keessa kaa'amu garuu hin jiru. Hojiin kadhaa kunis baay'ee waan qorreef beelli nutti cimaa dhufe. As ilaalee achi ilaalee homaa dhabnaan masoobiin biddeenaa kun maaf akkanumaan mana taa'aa jedheen yaade. Guyyaa masqalaatti akkuma baratame namoota kadhachuuf yeroon daandii irratti ba'u masoobii biddeenaa koo qabadheen ba'e. Silaa rakkannee jirra. Masoobiin kun homaa nuun fayyadu jedheetan gurguruuf murteesse. Manatti bakka qabachuu malee tajaajila nuuf kennaa hin jiru. Yoo 200 naa baasee fooyyee mitii jedheen fudhadhee ba'e bakkan kadhadhu sanattis of cinaan kaa'e. Dubartiin tun wayita masoobii afaan Amaaraatiin kan gurguram jedhu irratti barreeffamee of birkaanii daandirtaa mul'atti. Barreeffam kana eenyu takka isaaniif barreessee fi maaliif akka barreessan akkanaan ibsiti. Barattuu tokko waameen masoobiin buddeenaa kun kan gurguramu akka ta'e akka waraqaa irratti barreessitee itti naa maxxansituun gaafadhe. Barreeffama sana erga irratti naa maxxansitee namootni bituuf na gaafatan. Dhiirris dubartiinis kan na gaafatan turan. Garuu hundumtuu na gaafataniuma bira darbu malee kan narraa bituun argamne ture. Namni haadha beelofnaanii masoobii buddeen isaanii gurguruu fi karaatti ba'an kan argee suura kaasuun miidiyaa hawaasarraa qoodee obbo Zakariyaas Wadaajee jedhamu. Gochi haadha kana waan garaayis nyaateef isaan hayyamsiisee akka maxxansee BBC'tti hime. Dhaggeeffattootteen sagantaan har'a aganumaa waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Oduu dabalata website keen BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa. Akkasumas Facebook keen BBC News Afaan Oromoo laala. Mammaansi galgala kanaa fardoon gullufuun kartokkoon namin ga'u.
hiikan isa maani kooment keessan nu beeksisa sagantaa kan qophees Biraanuu Gammachuu gam teknikaatiin Mubaarak Abdallah keessaniif dhiyees an Aslii Galgalooti Agborisaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.